How to can businessman from zero job. Akkamitti bakka duwwaarraa kaanee abbaa qabeenyaa ta'uu dandeenya? Namni tokko osoo hojii hin qabaatiin bakka duwwaa irraa ka'ee bakka yaade yookiis bakka hawwii isaatii ga'uudhaaf of beekuun dirqamadha. Who am I? Jalqaba irratti bakka hawwitee fi bakka yaaddee beekumsaan isa ta'uu qabeenyaan ga'uudhaaf of beekuu qabda. Kanati of beektuu karaalee gurguddoo lamaanii. Isaanis fiizikaalii fi piroofeeshinaaliidha. Fiizikaalii maalan fakkaadha yookiin jireenyi koo maal fakkaata kan jedhuu of laaluu qabda. Inni lammaffaan piroofeeshinaalii yookiin ga'umsi kee maalirratti akka hundaa'ee fi qabeenyi beekumsaa ati qabdu dandeettiin kee maal akka ta'e of laaluu qabda. Fiizikaalii yookiin qaamni kee maal akka fakkaatu, maal hojjechuu akka dandeessu of ilaaluun dirqamadha. Are you physically well? Yookiis qaamni kee guutummaan guutuutti fayyaadhaa? Mee of ilaali. Harki kee, miilli kee, ijji kee fi gurri kee akkasuma qaamni kee gara biroo fayyummaa qabu? Kana yoo ta'e ati nama guutuudha. Hojjechuus ni dandeessaa. Kaayyoo kees galmaan ga'uu ni dandeessaa. Hin sodaatiin. Mentaalii yookiin ilaalchi kee, ilaalchi yaaduu keetii, sammuun kee maal fakkaata? Kunis jireenyi kee gar tokkotti qabamuudhaan ilaalchi sammuu keetii wal qixxaataa siif ta'uu qaba. Kanaaf qindoominaan sammuun kee gar tokkoon yookiin immoo daayirekshinii deemuu irra barbaaddu sanaan akka hojjetutti wal qixxeeffachuu qabda. Duraan dursitee ilaalchi sammuu keetii ilaalcha dhibamaarraa firii yookiin fayyaa ta'uu qaba. Meentaalii fayyaa ta'uun sirra jira. Ati qaama miidhamaadhaa? Are you disabled? Ati qaama miidhamaa yoo taate hin sodaatiin. Wanti ati hojjechuu dandeessu baay'een wanta jiruuf, karaaleen ati milkaa'uu dandeessu baay'een wantoota jiraniif yaadda'uun sin barbaachisu. Qaama miidhamtoonni hedduun isaanii galma ga'aniiru. Qaama miidhamtoonni hedduun isaanii milkaa'aniiru. Tarii ati miila hin qabdu ta'a. Tarii ati ija yookiin wantoota biroo harka hin qabdu ta'a. Garuu karaan ati milkooftu karaan salphaan si bukkee jira. Piroofeeshinaalii maal qabda? Ati nama barateedha moo? Nama barate yoo taate maal baratte? Ati dooktoradha moo? Injiinaradha moo? Saayintistiidha moo? Ati eenyu? Maal qabda? Maaliin hojjechuu dandeessa? Beekumsa si keessatti kuufamee jiru sana baastee mul'isuun barbaachisaadha. Kanaaf beekumsi, barumsi ati barattee qabdu sun siif dilbii keetii, beekumsa keetii. Kanaaf akkamitti gara hojiitti hiiktu ammaa kaasiitti yaadi. Akkasuma ati
qote bulaadha yoo taate baay'ee nama milkaa'uu dandeessudha. Qote bulaan haala hojii itti fayyadamaaf karoora isaa beekee godhataanaan karaan milkaa'inaa tokko inni guddaan qonnaan bulaadha. Ati qonnaan bulaa ta'uu dandeessa. Kanaaf ati abdiin kutiin ani qonnaan bulaadha barnoota hin qabu jettee hin yaadiin fuula fuulduratti tarkaanfadhu. Mul'ata kee fuulduratti ilaali. Karoora keetiin itti fufi. Akkasumaatiillee barsiisaan madda qaroominaati. Ati waan baay'ee beektaa, waan baay'ees barsiistaa, garuu jireenyi kee gadi bu'aa fakkaataa laata? Lakki dhiisi, ati dilbii qabeenyaa beekumsaa guddaa qabda. Garuu yaa barsiisaa, akkamitti gara hojiitti akka hiiktu, akkamitti ittiin jiraachuu akka dandeessu har'umaa kaasii itti yaadi. Ati ofii keetiif gaadha. Beekumsi ati qabdus sirra darbee namootaaf bu'aa argamsiisaa jira. Haa ta'uyyuu malee ati ofii keetiif akkamitti gara madda galiitti jijjiirtu har'aa kaasiitii itti yaadi. Kanaaf isin warri barattan, warri qotaan bultan, barsiisonni fi akkasuma faarfattoonni sirbitoonni garagaraa hojii qabdanii fi mul'ata qabdan, dandeettii qabdan ilaaltanii maal hojjechuun danda'a kan jedhu yaadachuu qabdu. What can I do? Fiizikaalii guutuu qabda taanaan, barnootaaf dandeettii qabda taanaan, mo'aa garagaraa isin ilaallatu irratti hundee qabdu taanaan maal hojjechuu dandeessu? Mee itti haayaan ati maal hojjechuu dandeessaa? What is your talent? Maali dandeettiin kee? Maaliin bu'aa buusuu dandeessa? Of madaalii. Keessa kee ilaali, sammuu kee, fiizikaalii kee, dandeettii kee fattashi. Karaa milkaa'inaa qofforiitii baasi. What resource I have? Inni sadaffaan resource ati qabdudha. Maal qabda? Meeshaan ati qabdu. Wantoonni ati kaayyoo kee milkeessuuf qabdu maal fa'i? Warri baratan kompiitara ta'uu danda'a, silkii ta'uu danda'a, wantoota garagaraa ta'uu danda'a. Qonnaan bultoonnis akkasuma, sirbitoonnis akkasuma, faarfattoonnis akkasuma. Namni hundinuu dandeettii qabu irratti risoorsii xiqqoo si bukkee jirtu ilaali. Birrii xiqqoo borsaa kee jirtu ilaali. Beekumsa sammuu kee keessa jiru ilaali. Start from that. Achumarraa ka'i. Suura kana ilaali. Namni kun girgiddaa duuba darbuu barbaada. Garuu maslaaliin baay'een miilla isaa jala jiru. Inni garuu tokko ishee osoo ol qabeera ta'ee akka salphaatti darbuu danda'a ture. If you don't know what to use them, it will never be enough. Waan fayyadamtu tokko hin beektu yoo ta'e, baay'ee yoo ta'e iyyuu sin ga'u jechuudha. Kanaaf waan xiqqoo harka kee jirtu
waan xiqqoo si bukkee jirtu qabeenya xiqqoo itti fayyadamuudhaan waan guddaa bira ga'uudhaaf tattaafadhu. Mee ka'i hin taa'in yaali ammas karaa jijjiiri yaali. Karaan baay'eetu jira. Tokko si kuffisuu danda'a, tokko si dabarsuu danda'a. Kallattii tokkittiin ilaaliin karaa baay'eedhaan yaali. Try and fail but never fail to try. Yaaliitii kufi garuu yaaluudhaaf hin kufiin. Dhumarratti ni milkooftaa. Success dhumarratti ni milkooftaa.